Egaan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleewwan kiyya akkam jirtan jiruuf jireenyi maal fakkaata isiniin jecha har'aan tana furmaata namoota moobaayilli isaa Android yookaan qafoon isaa jechuudha mataan isaa xiqqaadha yeroo hedduu rakkattaniif furmaata isaa hamma tokko isin garsiisuun barbaada. Egaan akkuma amma asirratti arguutti jirtan kana jechuudha Facebook normaalidha, Facebook guddaadhaa fi akkasumas Facebook lite irratti jechuudha. Egaa yeroo hedduu akkuma beekamu Facebook guddaa kana yeroo buufanne jechuudha moobaayila keenya guutuudha danda'a jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Maaliif jennaan verjiiniin isaa waan guddaadha ta'eef yeroo hedduu dafee moobaayilli keenya guutama jechuudha. Baay'ee appilikeeshinoota hundi keessaa Facebookni verjiin guddaadha waan ta'eef akkasumas meeggaabaaytii guddaa waan qabuuf dafee jechuudha moobaayila keenya nu jalaaf guuta jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu Facebook xiqqaa lite kan jechuudha ni fayyadamna malee yeroo hedduu baay'ee waan ittiin fayyadamneef maaliif sababni isaa viidiyoo meeggaabaaytii 2 ol daawunlood nuuf gochuu hin danda'u, poost nuuf gochuu hin danda'u Facebook gubbatti. Kanaaf Facebook guddaa fayyadamna. Facebook guddaa yeroo fayyadamnu immoo dafee guutama jechuudha moobaayilli keenya. Kanaaf furmaata isaa gabaabumatti Facebook liteen update waan ta'ee jiruuf baay'ee fooyya'insa guddaadha qaba jechuudha yeroo ammaa kanatti. Fooyya'insi isaa maal inni? Kanaaf Facebook guddaa kana ofirraa balleessuu ni dandeessan jechuudha. Maaliif? Sababni isaa Facebook liteen meeggaabaaytii 20 poost gochuu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf daqiiqaa 10-15 ol jechuudha viidiyoo daqiiqaa 10-15 olii jechuudha maxxansuu dandeessan jechuudha fuul Facebook keessanii irratti jechuudha yeroo ammaa kana Facebook liteedhaan duraan meeggaabaaytii 2 qofa jechuudha. Yoo attam guddate sekondii 57 sekondii 40 akkana jechuudha ni poost gochuudha danda'u jechuudha duraan. Yookaan immoo attam guddate yoon meeggaabaaytii isaa xiqqeessine yookaan qulqullina viidiyoodhaa xiqqeessine taate meeggaabaaytii kan daqiiqaa 2 fa'aa poost gochuu dandeenya sanii ol hin dandeenyu jechuudha. Garuu amma fooyya'insa guddaadha qaba. Isin garsiisaa amma fakkeenyaaf Facebook keenya keessa haa gallu. Facebook gabaabumatti verjiinii isaa garaagarummaa isaa ilaallaa dursine. Facebook ni guddaan jechuudha isa kana jechuudha. Akka arguu jirtan kanatti asiin akkatti ol harkisne yoo gama gadii kana kan ilaallu ta'e jechuudha. Verjiinii meeqarra jira? Baay'ee guddatee jira jechuudha verjiiniin isaa. Egaan akkuma amma arguutti jirtan kanatti gubbaa kanarratti kunoo verjiinii 153 akkasumas meeggaabaaytiin isaa meeggaabaaytii 400 fi wayii jechuudha. Mee Facebook xiqqaa haa ilaallu. Facebook ni xiqqaan jechuudha. Facebook liteen kun jechuudha gabaabuma Facebook lite kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha amma waan viidiyoo daawunlood gochuu danda'uuf. Amma isa kana fakkeenyaaf ol harkisneeti verjiin isaa haa ilaallu. Akka arguu jirtan kanatti verjiin isaa 74 jechuudha. Meeggaabaaytiin isaa ammoo yoo guddate 10 akkana hin caalu jechuudha. Mee fakkeenya meeggaabaaytii isaa haa ilaallu. Settingii keenya keessa gallee mana daawunloodii jala gallaa sana booda Facebook guddaan amma akka asirratti arguu jirtan kanatti kunoo amma 490 takka jechuudha meeggaabaaytii. Facebook liteen hoo akka arguu jirtan kanatti 10.74 jechuudha meeggaabaaytiin isaa baay'ee xiqqaadha. Iddoo guddaan qabatu. Ammas faayidaan isaa maa inni? Intarneeta keenya yoo daataadha kan fayyadamnu ta'e baay'ee tokko nuuf qusata jechuudha. Beetiriidhaafis moobaayila keenyas baay'ee waan hin oowwifneef dafee fixuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isa fayyadamuu qabna. Mee fakkeenyaaf isin haa agarsiisu viidiyoo akka ittiin daawunlood gochuu eegale. Duraan viidiyoo meeggaabaaytii 2 qofa jechuudha kan inni daawunlood gochuu danda'u kan Facebook irratti maxxansuu ni dandeenyu. Amma asirratti mee fakkeenyaaf bakka poostii kana haa dhaynu akka arguu jirtan kanatti kun amma asirratti now you can upload video up to 20 megabyte data charges my apple jechuutti jira jechuudha. Isa kana kun asirratti ni argitan jedhee yaada. As gidduu kanatti ilaala. Duraan megabyte 2 qofa jechuudha. Megabyte 2 jechuun maa inni baay'ee akkaan xiqqaa jechuudha.
meegaabaayitii meeqa jedhette meegaabaayitii 18 jechuun daqiiqaa 10-15 ol yoon upload viidiyoo qulqullina isaa jechuudha HD irraa akka xiqqeessinu taate viidiyoo daqiiqaa 20tu erguu danda'a jechuudha. Kanaaf update godhaatii haala salphaadhaan daawunlood godhadhaan isiniin jedha. Isa kanatti fayyadamaa isiniin barbaachisu jechuudha. Kana booda jechuudha fooyya'ee jira waan ta'eef Facebook ni xiqqaan. Kanaaf bakka viidiyoo yookaan tuqneeti fakkeenyaaf amma kun viidiyoon asitti arguu jirtan kun jechuudha gaalarii keessatti daqiiqaa 4 fi sekondii 5 daawunlood gochuu dandeenya jechuudha. Daqiiqaan isaa immoo meeqa? Daqiiqaa 19 fi kun asitti ni mul'ata 19 fi meegaabaayitii 19 fi tuqaa 5 jechuu 57 jechuudha. Kanaaf haala kanaan viidiyoo meegaabaayitii 20 maxxansuu danda'amee jira jechuudha. Baay'ee fooyya'ina guddaadha qaba. Facebook laayititti fayyadama. Kana booda Facebook guddaatti fayyadamuudhaaf wanni isin barbaachisu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan saayibban keessan hiriyoota keessaniifis maxxansaan isiniin jedhaati. Sheer waliif godhaa, waliif dabarsaa. Mobaayilli keenya mataan isaa xiqqaa yoo ta'e dafee waan guutamuuf kanaaf mobaayila keenya irratti Facebook lite update goone update gochuu jechuun haala kanaan jechuudha. Ammas gara beetaatti jijjiira application keeysan. Beetaatti jijjiiruudhaaf beetaan kun as isa kana jechuudha ni argitanii. Gama gadii kana ol deemtaniiti asirratti gama jalaa kana bakka kana jechuudha keeysan irratti I am in kan jedhu qabaachuu danda'a. I am in yoo ka jedhu qabaate ta'e I am in bakka itti san tuquu qabdanii san booda waa xiqqoo muraasa booda gara beetaa virjiinitti isiniif jijjiiramaati daawunlood godhattan jechuudha. Ammaaf ana immoo waan jala jiruuf live naan jira keessaa bahinaan jechuu jira. Update godhaati haala kanaan bakka update itti kanatti wixanii sana booda daawunlood gochuu eegala jechuudha inni nu. Share waliif godhaa obboleewwan kiyya waan baay'ee tokko isin fayyadu Facebook guddaa fayyadamuudhaaf kana booda wanni takka isin hin barbaachisu jechuudha. Baay'ee fooyya'ina guddaa qaba Facebook laayitiin daataa keenya nuuf qusachuudhaaf ifaa mobaayila keenya nuuf qusachuudhaaf akkasumas viidiyoolee adda addaa ittiin daawunlood Facebook irratti maxxanfachuudhaaf baay'ee waan nu gargaaruuf kanaaf akka itti fayyadamtan Facebook laayitii kana buufattan Facebook guddaaf irraa balleessuu qabdan jechuudha. Warri mobaayilli keessan mataan isaa xiqqaadha dafee isin jalaa guutamu jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.